Lolli Paakistaaniidhaa fi Afgaanistaan gidduutti ganama har'aan tanaa eegalee jiraachuun isaatis dhagahameeti jira. Lolli immoo Afgaanistaanii fi Paakistaan gidduutti yeroo ammaan tanaa eegale kana irratti miidhaa gurguddaadhaa fi khasaaraa hedduun gahuun isaatis dhagahameeti jira. Gara lachuutirraa immoo lolli hamaan kan guyyaa jimmataa har'aan tanaa bu'e ta'us yeroo ammaan duraatii fi Paakistaanii fi Afgaanistaan kan gara nagayaatiin lolli isaanii xumuramee ture. Amma immoo jimmataarraa haariyatti walitti deebi'uun isaatis dhagahameeti jira. Lola kana keessatti immoo loltoonni Afgaanistaan bakkoota hedduu qabachuu fi akkasumas iddoo buufata waraanaa hedduu barbadeessuu isaatis beeksisaniiti jiran. Kana irraanis immoo itti dabaluunis mootummaan Chaayinaadhaa ibsa gara isaatiin baaseen Afgaanistaanii fi Paakistaan gara nagayaatti deebi'anii gara wal mariitiin akkaaniif lola isaanii fudhatan jechuun mootummaan Chaayinaa ibsa baaseeti jira. Lola isaan lamaan jidduutti deemaadhaa jiru kanarraa sodaa guddaa kan qabdu Chaayinaa yooniif taatus garuutu immoo lolli Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti deemaadhaa jiru kun lola hamaa ta'uu isaaniitis dubbatan. Waraanni Afgaanistaan gara isaaniitiin ibsa baasaniin iddoo buufata waraanaa 27 kan ta'e jalaa barbadeessuu fi akkasumas iddoowwan daangaa waraanaa Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti kan qaban gara kaabaatii fi gara kibbaatiin kan argaman irraa iddoowwan 19 irraa barbadeessuun isaatis dhagahameeti jira. Kanaanis immoo iddoowwan gara kaabaatii fi gara kibbaatti irratti buufanni waraanaa biyyattiidhaa kan argamus hunda isaatu jiraas cabsanii akkaaniif barbadeessanis himaniiti jiran. Daangaa isaan lamaan jidduu irratti argamurraa immoo iddoowwan gara kaabaatii fi gara kibba bahaatiinis immoo daangaa kana irrattis iddoo waraanni irratti argaman 27 dhukkaara irraa kaasanii achi keessaayis waraana Paakistaan baasuu isaatiitu dhagahama. Paakistaan immoo gara biraatiin xiyyaara dirooniidhaan magaalaa guddittii Afgaanistaan haleellaa guddaa irratti gaggeessiseetii jirti. Kanaanis loltoonni hedduun kan Paakistaan kanneen harka kennatanii fi kanneen hedduudhaas fixuu isiidhaa Biyyan Paakistaan guddaanii fi akkasumas hoogganaan waraana biyyattiidhaa gabaasaatti jiran. Kana jechuunis immoo ibsa wayita isaan gara kanaan baasanitti loltoota Paakistaan namoota 50 ajjeesuu isiidhaa Afgaanistaan beeksisteeti jirti. Garuutu immoo gara Paakistaaniitti hanga ammaan tanaattis lola kanaanis wanti dubbatames hin jiru. Lolli kun immoo guyyaa har'aan tanaa jimmata ganama subii kan eegale ta'us hanga ganama sa'aajaatti lolli guddaan Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti akka deemaadhaa jirutu mul'ata. Sababa lola kanaatiin biyyoonni baha Afrikaa guutuun isaanii rakkoo hamaa keessa kan jiranii fi akkasumas ardiiwwan Eeshiyaadhaa martinuu rakkoo sodaa guddaa keessa irraa galaniiti jiran. Lolli hamaan ammaan tana Paakistaanii fi baha Afgaanistaan gidduutti eegalame kun magaalaa guddittii Afgaanistaan ganamaan Chaayinaan xiyyaara diroonii irratti bobbaasuudhaan yoo isiinis barbadeessitu. Afgaanistaan immoo iddoowwan waraanaa kan Paakistaan qabdu maraa'uu barbadeessiteef keessaa baasteetii jirti. Lolli achirratti eegalame kanaan xiyyaarri diroonii yeroonii fi magaalaa Afgaanistaan seenee dhukkee irraa kaasuu fi akkasumas magaalaan guddittiin Afgaanistaan salaata subiitiin xiyyaarri waraanaa Paakistaan gubbaarraa meerachuun barbadeessaadhaa jirutu mul'ata. Kaaniin immoo loltoonni Paakistaan wayita seenanii daangaa keessatti loltoota Paakistaan irratti tarkaanfii guddaa fudhataniitu mul'ata. Waldhabdeen Paakistaanii fi Afgaanistaan gidduutti jiru kan yeroo hedduudhaaf xumuramee turulleen amma immoo walitti deebi'anii dhukaara walirraa shidaadhaati jiran. Lolli immoo yeroo ammaan tanaa isaan lamaan kana gidduutti eegale kun biyyoota hedduu sodaa keessaas galcheeti jira. Chaayinaan kana irratti ibsa gurguddaa har'aan tana baasteeti jirti. Gara wal marii keessaniitti yoo isin kan deebitan taatan nuti isinii wajjiniin hojjechuufis isin cinaa ni dhaabbannaa. Garuutu lolli hin barbaachisu nagayaatu wayya jechuun mootummaan Chaayinaa dubbateeti jira. Mootummaan Chaayinaa gara ministeera dhimma hajaalaa isaatiin Paakistaanii fi Afgaanistaaniif ibsa baaseeti jira. Lolli faayidaa tokko waan hin qabneef gara nagayaatti deebitanii gara wal mariidhaatitti akkaaniif lola keessan fixattan mariidhaan jechuun mootummaan Chaayinaa waamicha dhiyeesseeti jira. Lolli guyyaa kana eegalame kun immoo lola ammaan duraatirraanis addaa yoo ta'us yeroo ammaan duraatiifis Paakistaanii fi Afgaanistaan lola hamaa ergaanii walirratti bananii booda gara nagayaatti deebi'anii wal mariidhaan dubbii isaanii fudhataniiti turan. Yeroo ammaan kana immoo lolli isaanii haariyatti banamuudhaan jimmata irraa tarkaanfii gurguddaa walirratti fudhachaadhaati jiran. Kanaanis iddoo buufata waraanaa adda addaa kan ta'anii fi kanneen daangaa lamaan jidduutti argaman
waraanni Afgaanistaan dhukkaara irraa kaasuudhaan baasneeti jirra jechuun ibsa guddaa baasaati jiran. Loltoonni kun immoo haala kanaan wayita isaan gara dubbii himaa isaaniitii fi miidiyaa isaaniitiin gabaasaadhaatis jiranitti mootummaan Paakistaan hanga ammaan tanaatti deebii tokko osoo hin kennin calliseeti jira. Lolli yeroo kanaa irrattiinis eegales biyyoonni yeroo hedduudhaaf lola sodaachaa turan Paakistaanii fi Afgaanistaan jidduutti lolli eegalamuudhaaf homaata akka hin hafne jechuun sodaachaa turan. Amma immoo lolli hamaan ganamarraa mul'ate. Xiyyaarri waraanaa Paakistaan ganamaan ka'uudhaan magaalota gurguddoo iddoo Afgaanistaan wayita haleelu ni mul'ata. Haaluma kanaatiinis immoo haleellaa daangaa irratti wal mudate kanaan Paakistaan jidduutti akkaan hammaateeti ture. Afgaanistaan immoo loltoota Paakistaan hedduu isaanii dhukkaara irraa kaaseetiin jira, kaanis fixee kaanis booji'eetiin jira jechuun ibsaati jirti. Ibsi kun immoo wayitaaniif bahutti hooggantoonni waraana Paakistaan xiyyaara nama maleeyyii takka immoo diroonii ijaaruudhaan kan beekamu kanaan tarkaanfii cimaa fudhachaadhaati jirre jechuun isaanis hanga ammaan tanaatti oduu keessoo isaaniitirraa ibsamu. Garuutu immoo loltoonni Paakistaan kan achi keessatti lubbuu dhabanii fi kanneen booji'amanis ni jiran jechuun Paakistaanis gara keessootii ibsaatii jirti jechuun oduun kun wayitaaniif dhagahamutti immoo biyyoonni Ashiyaatii fi biyyoonni baha giddu galeessaa yaaddoo guddaa keessa seenaniiti jiran. Kanaafuu immoo mootummaan Chaayinaa loltoota hundaafuu nagayaatu wayyaadha. Biyyattiifis nagayaatu barbaachisaa. Gara nagayaatti akkaaniif deebi'an jechuuf Chaayinaan ibsa baasaati jirti. Kanaanis immoo Paakistaanii fi Afgaanistaan Taalibaan gara nagayaatti akka deebi'an jechuuf dhaamsa guddaa gara Chaayinaatirraa ibsamaati jiru. Nageenyi biyyoota hundaafuu barbaachisaadha. Gara nagayaatti deebi'aadhaatii wal mariidhaan yaaddoo qabdan fudhadhaa jechuun yaada isaanii guutuu walirranis jiran. Kanamarraa biyyoonni hedduun kan nagaya dhaggeeffachaa turan lola guddaa Paakistaanii fi Afgaanistaan jidduu jiru dhaga'uun gurri isaanii seene. Lolli ganama kanarraa isaan dhaggeeffatan kun immoo biyyoota hedduu kan rifachiisee fi biyyoota hedduu kan ajaa'ibsiise ture. Lolli addunyaa lammaffaa eegalamuuf kan yeroo hedduuf jaamaadhaa ture. Kan Israa'elii fi kan Falastiin ergaaniif tumes karaa irra deebi'ee eegalamuu isaati dhaga'ama.